Yeroo nuti yaadaan keessa jiraannu bakka sadiitti qoodamee ilaalamuun ni danda'ama. Yeroon inni jalqabaa kan darbe yoo ta'u, inni lammaffaa kan amma keessa jiraataa jirru. Inni kun immoo yeroo boodatti dhufnudha. Kaleessa, har'aa fi boru jechuudha. Namoonni hedduun rakkoolee fi kufaatii kaleessa isaanii irratti isaan mudate yaadaa gaddaa jiraatu. Isaan kun immoo rakkoolee boru isaan qunnamuu danda'u tilmaamaa yaadaan of dhiphisu. Namoonni dhibbeentaan isaanii hedduu xiqqoo ta'e immoo dogongorootaa fi kufaatii kaleessaa irraa barataa, har'a isaanii karoorsanii hojjetaa boruu isaanii ijaaraa deemu. Ati iddoo kam jirta? Kufuun kee, dogongoruun kee dadhabummaa keetii miti kan mul'isu. Kufuu fi dogongoruun keetis yaaluu kan keetii kan mul'isu. Osoo hin yaalin kufuu irra yaalanii kufuun milkii guddaadha. Kaleessi kee dabreera. Yoomillee waan feetillee yoo goote of duuba deebisuu hin dandeessu. Kan boruu kee yaaddee of dhiphistus yoo ta'e boruun kee akkam akka ta'u wanti beektu hin jiru. Garuu kan ati